Antana bari Osman hojii xumuree hojiirraa osoo deemaa jiruutiin Arabaas haa ta'u nama gurraacha Keenyaas haa ta'u Oromoos haa ta'u Amaaraas haa ta'u Tigirees haa ta'u Guraagees haa ta'u Silxees haa ta'u Eltiraas haa ta'u namoonni kun jiru as keessa biyya kana keessa baay'eedha. Isaan hunda suuraa irra deemeetiin suuraa kan hin beektan jee garsiisee jira. Akkasitti Arabtichi tokko haati isaa Amaara abbaan immoo uummata biyya kanaati. Asitti illee ilaala nafxanyaatu nurra dhageettii qaba. Kootu naan jedhe kophan na baasee. Markeetii naan jedhe obboleessa kiyyaan jedheeni jara maafiyaa isa fuudhesaniif akka inni kun erga muutiin natti hime maqaa koo sittiin himuu naan jedhe iddoon hangalu sittiin himuu naan jedhe akka dhaloota haadha koo biyyaa sittiin himuu naan jedhe maal jechuu barbaaddaan jedheen anta illi dawwarta alwaald alxawiil nahiif anaa shuftuu bin ayni naan jedhe maallaqa naa kennuu dandeessaa naan jedhe yaa amma naa kam tishtiin jedheen Baatijiblee $600 naan jedhe iddoo inni tukkaanfame san nagarsiisuu fi $100 warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota maatii chaayinaa koo akkam nagaa keessanii jirtu baga jiraattan salaamanni koo mana manatti isin aga qabduun isin jala waan addaa qabadheetti isin dhufee jira gammachuu natti fakkaataa gammachuu rabbi yaa nuuf haa godhu dirqama lammummaa ba'u nurraa dirqama jala amma mucaan suni iddoo tokko waliin hojjenna malee na biraa isin butamne erga inni baankiirraa na wajjin hojjetee na biraa deeme. Ammoo jarri maafiyaan kuni yeroo inni baankiirraa gabba'u yoo arkite hin beekne maafiyaan jechaadha akka inni baankiirraa gabba'u yoo arkani namni kuni ati feestaala fa'aa qabattee yoo deemte feestaala takkaa'u shaanxaa qabattee yoo deemte shaanxaa kana keessa birrii guddaa jira fuudhanii maafiyaan kun ukkaamsuu danda'a jechaadha akka isaan itti qaban ammaa hin beekamne yeroo nalachirraa gabba'u fi waahid masaquu daqqaluu fil siyyaara mashaa'naan jedhan Aramne jechaadha. Achirraa kan dhaga'ee niitii isatti illee bilbilee himee jechaadha. Yaaddoon Nabiil eessa kaa'ee jettan? Yaaddoon Nabiil qabsiisee yaaddoon Nabiil dhabamsiisee warri jettan no gonkumaa Nabiil dhabamsiifne ammoo daawwattoota hordoftoota keenya warri yaaddoon Nabiil dhabamsiisee jettan galatooma. Yaaddoo sibira dhaabbannaa si wajjin barbaannaa nuti qaama keeysanii warri jettanis galatooma. Silaa mucaan kun achiin dhabamee namni mucaa kana dhabamsiise yaaddoodha. Kun beekamaadha. Kaleessa niitii isaatii waliin deemnee barbaadaa oollee dhabnee gallee bakka mootummaa hunda dheeyinee dhabnee turre. Anammoo dheengadda kaleessa dura jechuudha. Suuraa isaa fuudheetiin bakka mootummaan jiru bakka qismiin jiru kana hunduma isaa irra deemee suuraa isaa maxxansee ture. Yaaddoo mucaa kana barbaaduu hin jaalatu akka inni argamu hin jaalatu warra jettaniif jechaadha. Warraan tana barii Osman hojii xumuree hojiirraa osoo deemaa jiruutiin Arabaas haa ta'u nama gurraacha Keenyaas haa ta'u Oromoos haa ta'u Amaaraas haa ta'u Tigirees haa ta'u Guraagees haa ta'u Silxees haa ta'u Eltiraas haa ta'u namoonni kun jiru as keessa biyya kana keessa baay'eedha. Isaan hunda suuraa irra deemeetiin suuraa isaanii mucaa kan hin beektan jee garsiisee jira. Daqiiqaa arifoo haazaa jeetiin agarsiise. Akkanatti nu jalaa badee waan isa fuudhee dhabamsiise hin beeknu jennaan akkasitti Arabtichi tokko inni sanillee haati Amaara abbaan immoo uummata biyya kanaati. Asitti illee ilaala nafxanyaatu nurra dhageettii qaba. Nafxanyaan asitti nu oole nafxanyaan fuutee akka barbaadde biyya kana keessatti si godhuu dandeessi. Kootu naan jedhe. Kophan na baasee Oromoodhaa naan jedhe hin jedheen jara haraamii tokko jira naan jedhe jara haraamii sana immoo waliin beekaanii naan jedhe yeroo baay'ee biraan dhaqaa bira dhaqee biraa deebi'aa ergamaafi naan jedhe akka jara haraamii jara maafiyaa isa fuudhesaniif akka inni kun ergamuutiin natti hime maqaa koo sittiin himuu naan jedhe iddoon hangalu sittiin himuu naan jedhe bakka dhaloota haadha koo biyyaa sittiin himuu naan jedhe. Okay tayyib galatoomiin jedheen ayyee maal naan jechuu barbaaddaan jedheen anta illi dawwarta alwaald alxawiil nahiif anaa shuftuu bin ayni naan jedhe. Amma jara maafiyaa isa fuudhesaniif inni kun ni argama konkolaataadhaan waa deemee bitee fi deebi'a alarraa maallaqa naa kennuu dandeessaa naan jedhe. Yaa amma naa kam tishtiin jedheen Baatijiblee $600 naan jedhe
beekadhu achumaa agarsiisuuf bakkuma sana bakka inni itti hidhamee itti ukkaanfame san iddoo inni itti ukkaanfame san agarsiisuuf doolaara 100 irraa fidhamani. Tayyib maa fi mushkila sir rawwini basin jedhee ana maa rawwiik naan jedhe koofsa isaa naa kanneen na biraa deeme sa'aatii akkanaa naaf bilbili iddoon argamu baatus dhaagamee jira uffata akkam uffataan jedheeni uffata akkanaatiin jira naan jedhe birrii buusi jedhanii amma ammatti tumanii birriin isaan gaafatamoo birrii 220 maallaqa Itoophiyaa gaafatanii haa ta'u rakkoon qabu Oromoo keenyatti yoo ijjenne Oromoon keenya nu gargaara yoo nuti maallaqni keenya yoo achi ga'u baate Oromoon keenya nu gargaara akka nu gargaaru abdii firraa qabna jechaadha. Sa'aatiin namichi naaf dawwali naan jedhe sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 7 mee akkam jedheeti ma sa'aatii 7 akkamittiin achi dhaqa. Kaaniin mootummaa fudhee hin dheene namichi kun na gagachiise. Ergamu jara saniif haa ergamu malee nama akkasiinatti hin fakkaanne. An haraamii miti an nama qulqulluudha an muslima qulqulluudha jedheeti natti haasee hin beekamu qaba silaa waan kana hedduu takka nama rakkisaa halkan keessaa sa'aatii 7 naaf bilbiltaa siyyaaraa kiyyaan fuudhee bakka sanitti si dhiyeesse qubaan si garsiisuun hin danda'an jedhe amma mee fakkeenyaaf inni na fuudhee haadha bakka san haana agarsiisu namichuma kanayyuu akkamittiin amanee itti dhaquu danda'a anis fuudhee yoo dhawumsite hedduu takka ulfaata mootummaan sa'aatii 7 nama jala deemus hin jiru sammalees namtichi kun na kakachiisee jira amma akkamittiin sa'aatii 7 namtichi san itti dhaqee namicha sanii waliin iddoo san namtichi sun nageessee qubatti na laatee agarsiisuu danda'a kunis rakkoodha nama sodaachisa garuu ammoo inni hanqarumaayyuu hafuurri isaa dhagamuun isaa iyyaafannaan kiyya galma naagee jedheeti yaada ni jiramoo ajjeesamoo ni jiramoo ajjeesan jechaa hin jira dhugaadhaa warri isa fuudhee nafxanyaadha akkuma beekamu nafxanyaan biyya kana keessatti bara 2018 maafiyaan akkana na qabee ture biyya kana keessatti na ukkaamsuudhaaf ijoollee miskiina kara amman tana bahara raabaati kana walitti qabaniiti isaanii kana tumu jiru itti dhufeen gara nama 10 ammoo jarri qabee isaan tumu jiru kun maafiyaan kun nafxanyoota amaariffaa zawanii isaanii gara nama 4ti dhaqeetiin harkarraa qabe ijoollee kana dhiigarraa yaasa maaliif tumta jeetiin dhaqee harka qabe maa dakhalak waa karnaan jedhe baa uduruba waa kamaan anta uduruba kanaan jedhe anta baatu durumni ana baa uduruba kan jennaan amma yoo inni mucaa mukaan dha'u jira mukaan mataa kana keessa mucaa tokko mataa kana bakka kana dha'ee dhiigarraa yaase dafee qabeenis harka isaa muka inni dha'uun jiru harkaa fuudhee illee dha'e yoo nan kana dha'u dhugaadha isinitti namatti hordoftoota daawwattoota keenya gara nama 8 anuma tokkicha kana narra deebi'anii bakka irraa dhufan hin beeku namni meeshaas qabu jarri biyya kanatti meeshaan dhorkaa miti meeshaan adiidha biyya kanatti rakkoo qabu takkan qabu nama keenyaaf dhorkaadha malee biyya kanaatiif meeshaan rakkoo takkan qabu na tumanii amma mataa kun bakka kanaan na dhukkoo ilaa amman tana tumaa gaafasiiti irraa jecha fuudhanii mana hidhaa si geessinaa jiran mana hidhaa tun qabanii beekadhu jarri isaan akka mootummaa ta'aniiti mana hidhaa sanuun qaban nagee isaan jedhee waddiin yaaqee afaan arabiitiin waddiin nagee isin jedheen deem bakka feete nagee isaa jedhee dhiinee yeroo sanas keessaa hundana yaa gubbaa kun as bakka kanallee na dhawame dhugaan isinitti himanii maafiyaan akkasii biyya kana keessatti baay'atee jira amma keessa qaballeen jaruma sani amma jara sana akkamittiin harkaa baatee akkamittiin harkaa ba'uu dandeessee yoo naan jettanii hawalaa nama buusa achi nageessuudhaaf na oofu jiranii isaan nama laafateef na ta'an anammoo maashaallah rabbiin na jabeesse yoon namoota baay'ee karaa tokko akkanatti asiin kutaa tokko asiin kutaa tokkollee asiin kutaa karaa sana yoon karaa 4 ka walitti dhufu kana argadhu kun as na qabee naan deema kun as na qabee naan deema sanuu maal jechaan naan deeman hazaa saaraq minne haaja jechaan naan deema yoon anasii kana harka kiyya kana godhadhu qilleensaa yaabbadhe tokko achi fiige meeshaa nyaachifate gattaa'e akkana jedhe qilleensa yaabbadheetiin biraa baafadhe jechaadha Oromoo keenya amma arrallee wooma akkasiisanii wanni isa mudate inshaallah yoo isaan maallaqa guddaa nurratti xalabatanis isinitti himna yoo immoo maallaqa hanqa nuti qabnu nuuf baasanis ni baafanna beekumsa illee nurraa qabu jedhe dheengadda namoota baay'ee
baay'ee amma namoonni baay'een yaaddootu siitu fuudhee mucaa kana dhabamsiise. Siitu harka keessaa qaba maal feeta? Namoonni tokko tokko kan dhufee maallaqa feetaa naan jedhu jira. Maallaqa irraa qabdamoo kanaan jedhu jira. Maallaqa asirraa hin qabu. Dhimma akkamii irraa qabda naan jedhanii dhimma tokkollee irraa hin qabu. Nuti nagaan wajjin hojjennee waliin galla. Kanaafuu Oromoo teenya waan akkanaa walirratti yaaduun salphina. Mee ana malees miti Sa'iid faa warroonni gurguddaan ni jiru gaafadhaadha. Yaaddoon kun nama akkamiiti? Nama xawalwaalleedha moo nama dhaabbataadha moo? Mee jedhaatii gaafadhaa. Of tuuluuf hin jenneeni an dhugatti sinima nama keenya rakkoo ga'uun hin barbaadu. Rakkoo keessaa baasuun barbaade malee rakkoo irraan ga'uun barbaadu jechuudha nama keenya. Du'aa'ii nuuf godhaadha. Nagaa Rabbi isiniif haa baasu. Rabbi isin haa dandeessisu. Qeensi tokko osoo irraan cabne Rabbi isiniif haa baasu nuun jedhaadha. Harka diinaati. Diinni nafxanyuma. Nafxanyaan kun akkuma biyyatti nu jala jirtu sun asitti illee nu jala jirti. Amma Finfinnee keessatti namni keenya rakkoo keessa jira amma Finfinnee keessatti. Asittis akkasumatti nafxanyaan kun dhageettii nurra qabdi biyya kana keessatti. Hordoftoota kabajamtoota keenya waan irra geenyes isinitti himna. Viidiyoo itti aanutti hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Baay'ee Oromoo kiyya. 2,000 biyya kanaa kenneefi dhaqii jimaa kee fudhu jedheeni biraa deebi'e jechaadha. Daawwattoota hordoftoota keenya. Kanaafuu har'aa kana gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira. Inni xiqquma waa'ee isaa hafuura isaa dhaga'uudhaan kiyya baay'ee takka na gammachiise. Gammachuun kiyya gammachuu keessanii nagaan turaa isiniin jenna. Baay'ee Oromoo.